harka fuunee ashamaa daawwattoota ardii miidiyaa neetworkii oduu har'aaf qabanne hangafoota dursuudhaan isin biraan ga'a. Namoonni 280 ol naannoo Amaaraatti to'annoo hidhattoota faannoo jala turan birrii miiliyoona 6 gadhiifaman. Komishiiniin mirgoota namoomaa gabaasa isaatiin sarbamiinsa mirga namoomaa balaa waggoota 5 keessa raawwataman ifa godhe. Walitti bu'iinsi godina addaa saba Oromoo fi Shawaa Kaabaatti mudate itti fufuun lubbuu namoota dabalataa galaafate. Irra deebuudhaan harka fuunee daawwattoota ardii miidiyaa neetworkii amma bal'ina oduu har'aaf qabannetti ceenam. Namoonni 280 ol naannoo Amaaraatti to'annoo hidhattoota faannoo jala turan birrii miiliyoona 6 gadhiifaman. Namoonni naannawa hidha haaromsaatti hojii bosona ciruu fi naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaarduulaa irraa gara naannoo Beenshaangul Gumuziitti osoo imalan Goojjam Bahaatti humnoota faannootiin to'annaa jala oolfaman birrii miiliyoona 6 kafaluun kaleessa gadhiifamuu isaanii dhaabbanni ijaarsa niikootikaa beeksise. Dhaabbata niitoonikaatti hoogganaa piroojeektii kanaa kan ta'an obbo Mulugeetaa Allaan yaada VO'tti laataniin namoota ukkaanfaman kanneen gadhiisisuuf kanaan dura birrii miiliyoona 4 kafaluu eeruun amma immoo birrii miiliyoona 2 dabalataan kafallee gadhiifamaniiru jedhan. Goojjamitti dubbii himaa garee hidhattoota faannoo ta'uu isaanii kan himan Marisheetti Tsahayee gama isaaniin VO'tti yaada kennaniin namoota to'annaa isaanii jala turan gadhiisuuf mallaqa fudhannee hin qabnu jedhan. Oduu itti aanuun immoo komishiiniin mirgoota namoomaa gabaasa isaatiin sarbamiinsa mirga namoomaa bal'aa waggoota 5 keessa raawwataman ifa godhe. Sarbamiinsi mirga namoomaa bara 2018 hanga 2023 raawwataman ilaalchisee gabaasni komishiinichi baasee akka mul'isutti naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Sumaalee fi Kibba duraanii keessatti mirgi namoota dhuunfaa sarbameera. Gocha akka hidhaa jumlaa, mirga wabii dhorkachuu, ajaja mana murtii kabajuu dhabuu fi miidhaan saalaa shakkamtoota irratti raawwatame jedhan. Waraanni naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru sarbiinsa mirga namoomaa ulfaataa geessisuu gabaasichi addeesseera. Dhiittaa mirga namoomaa akkasii kun hawaasa bal'aa miidhaa jiraachuu gabaasichi eereera. Milishaan bulchiinsa ganda, poolisoota, miseensota raayyaa ittisaa fi aangawoonni mootummaa gocha kana keessa gahee qabu jedheera. Oduu xumuraan hadhaaf qabanneen walitti bu'iinsi godina addaa saba Oromoo fi Shawaa Kaabaatti mudate itti fufuun lubbuu namoota dabalataa galaafate. Walitti bu'iinsa guyyoota kurnan darbanii fi godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaatti lubbuu namoota dabalatee qabeenya irratti miidhaa ulfaataa geessisee gara aanaalee godina Shawaa Kaabaatti babal'achuun lubbuu namoota dabalataa galaafachuu jiraattonni Addis Istaandardiitti himan. Akka jiraattonni jedhanitti godina Shawaa Kaabaa magaalaa Axaayyeetti haleellaa hidhattoonni Bittootteessa 21/2024 raawwataniin yoo xinnaatee namoonni 8 ajjeefamanii kanneen 20 ol ta'an ammoo madaaniiru. Namni miseensi maatii isaa Axaayyeetti ajjeefamuu Addis Istaandarditti hime tokko qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota faannoo ta'uu dubbate. Jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraan ammoo haleellicha kana raawwatan hidhattoota naannoo biraarraa dhufan jechuun gabaase.
akkasumallee hidhattoota naannoo biraarraa dhufan shaneedha jechuun hime. Oduun har'aaf qabanne kanumaa. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa dhuftan subscribe, share, like gochuu maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'uu mirkaneessaa.